Anillee galatoomaa isiniin jedha maqaa uummata Oromootiin maqaa miidiyaa neetwoorkiitiin maqaa warra waan kana hojjetuutiin maqaa immoo deebi'ee dhiiratee innata nu dura dabarte maqaa isaaniitiin maqaa immoo ifaajee teessaniitiin maqaa dargaggoota innata har'a nafsi ofii kennaa jirtuutiin galata guddaa isiniif galchanillee. Hayyeeme Sheek Abdulqaadir maqaa keessan ibseera bakka dhaloota keessanii maal keessa akka turtan seenaa keessan irraa kaane waan keessa dabartanii fi har'a irra jirtanii fi keessattuu sin warri abbootiin biyya alaatti roorroon gidiraan gabrummaa biyyarraa sin baaftee jireenya baqattummaa gaggeessaa jirtan kun maal keessa dabartan isa jedhu daawwattoota keenyaaf ibsuun barbaachisaa waan ta'eefan sin affeere. Mee Sheek Abdulqaadir Haji Muhammad Hussein eenyu eessatti dhalatanii haalli guddinni isaanii akkamii ka jedhu irraa haa kaanume. Maqaan kiyya Abdulqaadir Haji Hussein baatii naan jedhanii eegana Baaleetti dhaladhee Baalematti guddadhee eega guddadhe ammoo xiqqeennaan gartee barnoota amantii jalqabee osuma isa baradhu warra kiyyatti yoo ani galu galgala kaasa waan dhagaye. Abbaa keenya garteetiin galaniitiin halkan eegasii garteetiin galgala luka dhiqi jedhanii ni jedhan amar guyyaa gartee harceen barraa safarataa oolee galee galgala luka dhiqi jedhanii ni eegasii abbaan keenya ammoo fidanii jala kaayanii harka akka waan luka isaa kana dhiqanii godhanii fuudhanii ol deebisanii jedhan akaakayyuun keenya baatiin galanii abboo galtee jedhanii gaafannaan eegale gurbaan kee miila naa dhiqee garuu osomaan dhungatiin ol deebisee jedhe luka wayta tana dhagayan kitaaba lafa kaayee gaafa san bahe. Isinii umurii meeqa kun egaa? Ani amma gaafa san waggaa 16. Eegasii qawwee isaantu mana qabaa fudhadhee bahe. Daddara xiqqaadha daa'ima yeroo naan jedhani maqaan abbaa sanii gaafa san. Araba san fa'a ture tamaam dheer fa'a waliin ture warroota kanaan waliin achi ture guyyaa sanirraa osoo qabsoo godhu osoo eegasii gartee. Amata 16 egaa wayita baatan san isin kutaa meeqa barattu turtanii amma bakka kamitti immoo qabaatan? Ani ka itti bayeetiin hin jedhe Baalema keessa gartee bara diimtuu jedhanii karaan itti deeman calcallii jedhanii achii gadi karaa tulluu kololoo kan karaa saniin deemanii kaambii achitti dhaabanii waraanni gara nama 11,000 achitti baratu. Eegasii achi barataa ture ji'a 9 baradhe achitti gartee waraana. Qeerroo yeroo sana keessa sin tokko turtan? Qeerroo gizee sanii keessa tokko faannuyi maalii fi nama biraa of biraa hin qabnu barnoota hin qabnu adduma kenna utaalla beeka. Waan akkasii irra turre galanni karabbi har'a ammoo ifaajeen sun baduu dhabdee yaadni sun dagatamuu dhabee namni itti baratee ilmaan daa'imman har'a lafaa kaatee sibiila dura dhaabattee waan akkanaa godhuun osoo warri du'e sun ka deebi'ee argu taate na gammachiisa dhugaa rabbi. Wayita deemtanii eessatti makamtanii eenyufaatti makamtanii maaltu sin mudate barri isaa hoo barakam? Asumaan karaa Baalee kana karaa Gindhir kan asiin gadi deemna Baallee jedhanii Gurraachuu jedhanii waraanni achi jira amarri asii gadi ilaaleetiin yoo waa haasa'u yoo arguu barbaadde sooraa hadaayee ka fakkaatu gadi ilaalii waliin jedhan maalii fi dhugamaan hadaayee fakkaata warri kun gaafa san kilaashiin qaba qawwee amma jiru kana gaafa san nam tokko illee hin qabu Oromoon kilaashiin hin beeytu kalaa dammaa inni jedhaniini qawwee waan akkasiisan kana qabannee yoo achi ol ba'an gaafa san achi dhaqee achi dhayin aan eegasii ijoolleeyyuu olii gadi hin deemin jedhanii fuudhanii bakka barnootaa nageessan achi barataa ture gaafa baradheen achi ol deebu waraana keessan na ramadanii bakka ramadanitti rabbi rahmat isaa godhu Hasan Juuree fa'a dhufeen na fuudhee nuu kennaa jedheen nama 11 12 13 nama 13 fudhatee nuun ka'e gaafa nuun ka'e waan amaarri lafa teenna godhaa jiru agartanii nuun jedhe een agarraa jenneeni nafsee teessanirraa bayaa jedhee itti nu naqe ofii fanjii asitti hidhee nu karaa kana qabsiisee ofii karaa san qabatee warra itti duudaan nuun jedhe deema afaan amaaraan beeytanii een beey eenu namni isin keessaa beeku xiqqoo isii namni caccabsatu an maalfaa beeytaa jedheen agaate maanni yoo isin jedhan maal jettaan eneen an jedhaan jedhe haay si beekan hun deeminaan jedhan itti nu naqan yoo achi keessa seennu isaanii gartee bariisa kana danfifatee foon qalatee waan silaa godhu godhateetiin jedhu kana garaachuma duunne dhukkee itti kaafne bu. Bariisaa bara kamii bara kam? Akka 16 na fakkaata akka Amaaraatitti 60 keessa. Adda bilisummaa tokkichummaa Oromiyaatti ture yeroo sana jechuudha. Yeroo sana isa ture. Nuti achi baanee himuu hin dandeenyu. Maaliif himuu dhabna? Somaaleen dhoo gabar
yoo waan sanuu ka dubbannu taate isin eessaa dhuftan fa'a namni namaan jedha namoonni hedduun hidhame jedhanii nutti himanii maa hidhan waan Oromoo kanaaf hidhan eenyu nu godhuu barbaadarree warri kun lafa tamitti akkana ta'an ardaa tarree kana dhalatee beektaa nuun jedhan ardaa tarree nutti mul'isanii Ziyaad Barree asit dhalatee lafti ta'isaatii namni isin gargaaru isaa akkamiin wallaaltan isin maaliif inni illee Oromoo Sumaalee abbootii nuun jedhan nu ammoo waan sana of keessaa hin qabnu maaliif namni hedduu ka beeku of keessaa warroota akka anaa ijoollumaatii miti warri giraatee nurra waa beeku akka ismi abbaa washaafa warroota kanatu jira eegana warra kanaa waliin jirra warri kunoo haala mara beeka waan deemuufillee beeka waan deemaniin illee beeka gara itti deemullee beeka haala saniif akkasitti achi turre ani gaafa kaanii garteetiniin namichi Sumaalee ka gaafa san ji'a 10 moo hagamii kan 9 kan achitti baran meeshaa damooza ji'a 10 fuudhanii itti kennan fudhatee dargitti harka kennate. Icciitii mara fuudhee achitti gadi naqee gaafa kaanii warri kuubaa jedhanii warra adaadii kana fuudhanii nu gannaqan. Gubbaan xayyaara jalaan makiinaa itti garagalchanii gaafa sani kaa warri gaafni Sumaaleen uummata keenya feetee gadi garagalchite. Gaafa sani amma gaafa kana amma ani achitti hafee yoo achitti hafee jedhe yeroo barbaadaa jedhanii calcalli eegagee makiinaa dakaa deebi'e na fuudhuuf. Yoo inni dhufu Huseen Kabira san jedhanii ammallee jira biyya jira. Eegas inni in dhukkubaa hin ciisaa obboleetti abbaa kennaattu dhale. Koottu naan jedhanii deemaa jira maal taataa jee akkanan na dhiiftee deemtaaree naan jee ayisin isheen deemu jedheeni hin deemu deemaa jedheeni ofiifuu kadhatanii yaabbatanii makiina ani isa biratti hafee bultii 31 gaafa irra jedhan qixxaa tokkicha birrii 2 bite gaafa sana osoo takkaa bishaan afaaniin hin qabin bultii 31 gaafa jedhan kosii dhaamulee jedhanii achi keessa ol garagallee achitti qixxaa tokkicha birrii 2 bite osoo akkanallee afaaniin hin qabin fuudhee galeeni eessumaa fuutee galteen nuun jedhan gaafa san maaliif rakkoo san keessaa deemnee gaafa kaanii ammallee ka'ee gindhiir dhufee bada gooroo dhufee farda qabadhee boqqolloo bitee namni nan beeku ijoollee keessan akkasumatti na laalanii fuudhee waraana galche achitti ammallee yoo achitti hin galu boqqolloo asitti yoo akaayan ganda maratti urgaaya boqqolloo kana eegasii gaafa kaanii amma abbaan keenya achi jiraa dhageennaan ka'anii dhufanii yoo dhufaniitiin hin jedhe yoo har'a asitti natti hin dhufin as taa'ee si eega akhiraallee waliin agarruu naan jedhan abbaan kiyya dhaamanii ka'ee eegasii amma abbaa kiyya dhaqee ilaala jedhee gadi garagalee yoo ani itti deebi'u waraanni gartee kennummaan kun karaa hidhee taa'a akka namni achi hin baane yoo achi gadi deebinu ana achi as deebi'u garam deemtaati ani garas deema'atiira maal barbaadda ganda kana dhaqa deemuu hin dandeettu fidi fasaaha jedhanii waan deemaniin tuyyaa fasaaha fidi naan jedhe fasaasin na gaafataa jedheeni inni qawwee na gara galfatee waluma kama waliin jee duubaan kama sila wal beeynuuni anillee itti gara galfadhee jaarsi tokko dhufee maal wal loltan ijoollee hin deemin naan jedhaa bar ati hoo hin deema dheessa dhayitaati ganda kana dhaqa deema boo dhiisati na dhiisanii an ka'ee gooroo dhufeen yoo goorootti gadi kalaa qawwee kiyya awwaalee ka'ee eegasii magaalaa dhaqe yoo an dhaqu abbaan kiyya dhagaa guddaa tokko jira isa koranii achirra ta'an bira dhaqee abbichu salaamu alaikum jedheen akkanuma dalaalanii jal'isanii hin dubbanne maaliif illee beekaa akkanuma dalaalanii isaan jal'ifnaan maal taatan in jirtaa een jira maga jiraatte abbeeraan kennallee jiranii ammallee jiranii sulxaan baatii jedhaniini waliin jiranii bachoon deemanii qalqaannotti naqanii gilgilitti bachoota na waamanii achi seennee isaan fuudhanii natti kennanii an bachoota nallee garteetiin nyaachuun barbaannee hin beekullee yoo ka nyaadhullee taate garaa na dhukkubsa ka'ee amma achi ka'ee magaalaa seennee in galtaa ka'anii jedhani an qawwee kiyya dhiiseen deemu jedhee nama qawwee dheessa jira danqaratti suuqee dhufe hin deemu haa taa'u dhiisii naan jedhan hin dhiisu lakki maal malee qawwee kiyya fudhadhu malee deem fudhadhu deebi'i kaasumatti si eegaa naan jedhanii deemee dhaqee qawwee kiyya fudhadhee ka'eeti deebi'i yoo deebi'eetiin hin jedhe makiinaa tokko nu ajajanii fuudhanii na galchan ganda keenyatti gooroo fuudhanii mana keenyan nagaan makiinaan abbaa kiyyaa fi abbeeraa kiyya sulxaan baatii jedhanii waliin galle guyyaa sanirraa roobe dhaqi ati eegasii waan gootu achitti waan silaa barbaachisu irdaata amraa si haa kennani maal asii barbaadan dhaqu rabbi qabeenya nu kenna hin qabna warri kenna ani waan nyaadhu barbaadaa jedheen ofirraa taa'ee akkasumatti taa'ee gaafa kaani sirraa lollaana waan kana sirraa dhiinha jedhanii ammallee
agaafraa hulloo gabbii ji'a jaha achiin na barsiisan waan kana si keessaa hin hidhu malee wanni kun marjii guddaa si seenee jedhan eegas achi na fidanii yoo achi na haaromsa waan kana sirraa balleessina jechuun natti fakkaata achi dhaqee baradhee achi ka'ee as deebi'ee ingalee gallaan illee ani wanni kiyya ka gaafa duraan maqaa sana jirtu nan dhiifne anuma deebite gaafa kaanii ammallee ufumaan hiisisan maal jedhanii na hiisisan sirba dhoggee jedhan nama isanii bar namu sirbaatumaan bula bakka cidhaati sanu gaafa kaan eegas maa dhoggite sirba jennaan hin dhoggine lakki jedhaniini jira mashumar jedhaniini warra goora'uti kan fitanyaa firdibeeti gaafa san eegana agartee isaatu murtii kenna isa bira na geessanii yoo achi geessaniitiin jedha amma mucaa kanatu lafaaf nama mormaa gurbaa lafa qabdaa naan jedhe een qabaa jedheen eessaa qabdaa jedhe ta'irra jedhutu maalti yaamii jedheen lafti ayni ati qabduu haganumaa naan jedhe maal na xiqqaat ta'ee eegana geetti tuni ani jennaaniin eegas jara natti masakkarsiisanii fidanii injira warri sun ammallee hedduun isaanii Rajira maal jedhanii isaan galleen natti fakkaata maaliif ani wanni sun waan mataa keessa na jiruu fi lafti tanumaa jedheeni ani kana jennaaniin eegasii amma mee warri ragaa fidaa koottaa jedhanii oseenee tokko yoo oseene nama kana beeytanii hin beeyna ani maaliif dhuftan misikiriif dhufne maal itti masakkartan nama kana garteetiniin gaafa san sirba nu dhoggee maa sirbitan dukkanti nu buute jedhee inni kana dubbannaan waan saniif dhufu yoo dhuftan isin maal nyaattan jennaan kun gaafa cidhaa qorsoo nyaannee kun ammoo buddeena nyaannee jedhe daangoo nyaannee jedhe haganumatti namni ho'i utaalee ka jaraan waliin jiru gadi bahee amma daara akidhaa jira rabbi isaa araaramu ijoolleen afaan badde isinillee taatu asii badaa jedheen ta'u seente waan sila masakkartu karaa wallaalte yoo achi gadi baaniitiin jedhan jaran dhabanii nu eegas yoo soba jedhan meeti misikkiin hin jiru isin waasii ta'uu dandeettanii jedhanii abbaa kennan abbeeraati Haji Muhammad Hussein Haji Abdurrahman Baatiiti Haji Ismail Sheekhaa jedhaniini jari na waliin jiranii intaana jedhanii ol ka'an yoo isaan ol ka'an eegasi khalaas bultii 15 ittiin deebiftanii jedhaniini gaafa bultii 15 gaafa an deebu naxaa deemi galiinaan jedhan gaafa kaanii ammallee hagamuu bulee maaliif beera lama fuudhuun dandeettanii jedhan ammallee takka takka malee isintu dhoggamoo shari'a rabbiitti dhoggaa jedheen ammallee kun abbaa lafaatii ammallee isatu ka'ee jedhanii hoo ammallee hidhaa dirgim achi seenee wanni kun marti wanni nu keessa jiru tana osoo hin ta'ini tanu qabdu sani taarkaa nu qabdu taaga ammaa nu jirtu tanatu nu keessa jira malee ta amantii qofaa miti maaliif deemanii har'a amantiitti kaseenan kana isaanu haala akkanaa kiriyaa yaada akkanaa kana keessa turre yaadni nu keessa turre yaada dheeraa yaada gabaaminaan amma deebi'eetiin akkanatti wayita umrii waggaa 16 gara bosonatti baatanii leenjii fudhattan sanatti eenyufaat ture warri qabsaa'ota hangafaa isin achi dhaqxanii itti makamtanii hagam turtanii eenyufaati namoonni yeroo sanatti isin hoogganaa turan namni hojjanu achitti gaafa sannu kenna hajjii dhaqqaboo jennaani laga baaldheetii kadir baaldhee jedhaniini laga baaldheetii eegasii warra kanaa waaman warri hoogganoota amantaliksii jedhaniini dargi irra shani gidaajatti dhalate biyyoteen eegana warroota kanatu jira warri hedduu qabamanii in qabamanii irra shananii xoosen sare jedhanii lafeen isaanii har'allee achi jirti amantaliksii jedhaniini nama akkam Sheek Kadir jedhaniini waliin turre warroota kana warri hoogganoonni waytasanii warri gurguddaan warri ammoo deebi'ee waan kana irraa beeku warri waa hedduu dalagu Amaanoo kan akka Jeneraal Waaqoo Guutuufaa warra hooggantoota Koloneel Haji Ali Cirriifaa warra akkasii kanaan wal argitu warra gurguddoo jechuudha. Warri kuni nu garanaan jirra karaa dhiirkanaan jirra isaan karaa dalloo kanaan jiran warroonni warra gurguddaa warra ammallee deebi'eetiin hedduu asittuun argamanii Waaqoo yoo har'a asitti argan booda achitti argani gaafa kaan biyya alaa deeme jedhanii gaafa kaan Somaalitti gad deebi'e jedhanii eegasii haalli ammoo deebi'eetiin haala jajjaba Mahmud bun Eefaa Hussein bun Eefaa warri kun warroota kana fa'aa waliin turre warri kun ammoo maaliif waan takka beelli hin jirtu isaan bira dheebuun hin jirtu daarri hin jiru rakkoon hin jirtu duuti illee hin jirtu quduraan kadabbiiti akka isaan namatti roobanii noma
Gaafa kana gartee Mee yeroo sanatti Haji Abdulqaadir amma wanti sin kan manaa sin baasee sirni nafxanyaa sun abbaa keessan irratti roorrisuudha. Kan aarsee barnoota keessanis kuttanii gara bosonaatti deemtan. Qeerroon yeroo sana amma qeerroo wal dhagaa wanti wal quunnamuu qabaa. Qeerroon yeroo sana akkaataa kanaan gara qabsootti bahanii akkam ture walitti haasoftu mana barumsaattis haa ta'u naannoo irrattis haa ta'u mee akkam ture walitti dhufeenyi qeerroo yeroo sana? Qeerroon yeroo sana hin jiru yoo dhugaa dubbadhe. Qeerroon maanuu abbaan ufuma beeka malee nama biraatu waan yaada san qabu sitti hin fakkaatu. Inni ammoo yaaduma san qaba maaliif ufuma akka waan ufiin deemuu kana namni ajaja hin qabne namni barnoota hin qabne namni garteetti qajeelfama tokko hin qabne ufumaan akka waan deemuuti. Yoo achi dhayxu ammoo namni martimuu yaada san qaba. Yoo achitti agartu warri achi jiru kun marti qeerroo. Dammaqiinsis garagara ture. Dammaqiinsis garagara ture. Maaliif wanni isaan dammaqaniif garuu madiidha ammoo waan biraa waan tokko of keessaa hin qabu. Rakkoon ammoo biyya seena jirtu rakkoo addaati. Rakkoo addaa namni kenna baale yoo ka fudhattu taate gaafa Haayile Sillaaseen achi dhufe. Eegan agartee Haayile Sillaaseen wanni orti ol bahee gibbitti ol bahee biyya tana rabbi amaanaa natti kennee saniif dhufee inni jennaan Haaji Adoon Saaddoo maal jeen beekta. Gaafa biyya amaanaa sitti kennu baalee keessa jirtii jeen. Ijoolleedhaan achi jira. Baalee keessa jirtii jennaan shamisiitiyya kaanateeraatiyya tajalaatii mitii jeen. Kaanateeraa gubbaan maaltu jira shamisii jira. Shamisii gubbaan oo kootii jira. Kootii gubbaan oo kobbortaa jira. Adaa baaleedhaatti achi jalatti shamsiitee jeen Haayile Sillaasee. Makiinaan tokko karaa kanan deemu wayita san makiinaan tokko bahee baalee keessa ka karaan deemu hin jiru gaafa san. Eegas sanirraan hoo manni uskuulaa tokko hin jiru. Yuunivarsiitiin tokko akka agarraatittuu hin jiru hin beeku yoo amma dhiyootan zamuudii kana dhaaban malee achi dur hin jiru. TTI roobee jedhanii achitti waa arge kabiraa tokkollee agar. Adaa ati baaleen achi jalatti shamsitee gaafa san jedheeni bara. Maaliif namni keenya barnoota hin qabu jechuu kiyyarra. Amma bara kamii gara adda bilisummaa Oromootti tokko amma kamtan? 99 duraatti bira jira. Gaafa ammoo 99 isaan dhufan. Itti gaafatama abbaa eenyu siin jedhee sitti hima abbo. Hussein Abdul Jabbaar kun amma as jira. Eegana baale kumshiina dura taa'anii isaa itti aanaan isaa ana ture. Hussein Abdul Jabbaar kan amma as jiru kan. Sana booda sana keessatti qabsoo eegaltan? Kan keessatti qabsoo eegallee Kam ture yeroo sanatti? waan gaafa sanii yoo dubbattu ammallee jismi shugugsi jedha bar. Maaliif jennaan si gammachiisa. Ardhallee ammoo waan bakka san jirtu sitti fakkaata. Haa ta'u haalli siyaasaa gaaf tokko nama soba gaaf tokko namatti garagala. Maaliif wanni waan san nuti fidellee ummanni keenya gaafa san nama dhiisii lafti illee gaafa san hin bilisoomte. Ka jedhu dhiisii ka du'u illee gaafa san hin bilisoom. Ammoo maaltu bilisummaa nu dhoogge? Ufumaa bilisummaa wal dhooggine. Osoo akkasitti lollu osoo karaa bayuu isii dhoogginu gaafa kaanii kama karaa irraa goraanuun jedhan dhagenne bara. Maali? Karaa irraa goraanuun jedhan. Akkam karaa irraa goran? Gindhiir dhaqee ol deebi'aa jiran gaafa san erganii nama ofii bira achi deemee dhufa. Maali? Wanni karaa irraa gorruuf jennaan beekta karaa irraa siqaa jedhanii waan wallaalle. Waraana kana eegasiif hawwitti galchan. Kama kaan gara kaan dabarsan jedhan dhagenne gaafa kaanii namni kun xayyaara yaabbatee lixee dhagenne namni martinuu kun gara wanna ofii dacha'ee muka ofiitti deebi'ee kaan hidhatti guuran. Gaafa kan amma gaafni hidhatti nu guuran. Eessatti hidhamtanii bara kami? Ani 93 moo akkana 96 durallee hidhamee eegasii hin bahee achi eegasii ammallee itti na deebiftee hin bahee waggaa 3 hidhamee ture. Eessatti hidhamtani? Roobetti ji'a 6 hidhamee achi goobbatti waggaa 3 hidhame. Gannaalee. Gannaaleetti hidhame. Akkam ture mee haalli mana hidhaa sana waan sanarra gahamee egaa akkam seensa adda bilisummaa Oromootti qabamanii yeroo sana wanti namarra gahu wayyaaneen namoota hedduu bara sana kan fixxedha keessa darbuun lubbuun irraa hafuun carraa guddaadha. Mee akkam ture? Wanni mana hidhaatitti namatti ture qabrii buuneen agarre duune wanni achi asii wanni hafeen jiru yooma du'anillee yoo amalli abbaa tole wanni akkasiin dalagamti natti hin fakkaatu. Maaliif amala ofiitiin abbaan ciisa? Wanni isaan namarratti dalagan amala abbaa malee dalagaa abbaa malee ati Oromoo ta'uudhaan adda bilisummaa Oromootiin miti meeshaa qabdaafiti. Amma maqaan kiyya kanatti baasan abbaa agartee maashinaati. Abbaa maashinaa fidaa jedhanii maqaan nuun waaman sani. Maashinni an qabu kamaali jedhan meeshaa warraa sibila jira waan qabu situ harkaa qaba namni ajaju si fidinaan jedhan. Waraana wayituu ajaju beektaa ammoo an dhugamu.
yoo dhugaa dubban mataa kiyya malee way garan ajajan deemu malee nama kan ajanje situ ajajaa fi diina man jedhani halkan si baasanii tumaan si tumanillee tuma ati dhoyfattu malee tumaa himanii miti bar dhiirti tumaa madaddu tumaa dhiisii du'aayyuu way badadani namni qabsoof bahe tumaa dhiisii du'aafuun badadu wanni tumaa himan hin jirtu haga silaa namni nama tumani ammoo ilmi dhiiraa silaa ilma dhiiraa akkas godhu hin malle. Amma kun gobbaa irratti sinirratti raawwatame gara roobe eega gobba ammoo lafii qaba eega achi dhaqneetiin hin jenne gara nama 11,000ti eega si namni 11,000 kana mara waa halkan baasanii tumuu danda'ani warri kun garteetiin gara gadhaanu kanatti hidhaniitiin karaa kun amma fooqii dakaa tokko jira fooqii saniitti hidhanii gara gadhaanu kanallee jira bakka sanillee namatu jira achi ciisanam kun ammoo deebi'ee gannaalee jira nama 11,000 kana keessatti gartee namni tokko yoo dhufee si gaafate iyyaa oolee warri achi dhaabatee iyyaa oolee biraa deeman namni achi keessa hin jirre hin jiru namni waggaa 68 namni waggaa 80 jaarsa tokko harree kololoo irraa fidanii ilkaan kana tokkollee hin qabu uma rabbi ittiin beeku takka midhaan illee afaan hin qabee nyaatee hin beeku inni jaarsa kana waan inni jiraatuun aanani isa kana haati tiyyan jiranii obboleettiin tiyyan jirti an warra lama qabaa guyyaa tokkoon dhufan ganama mara'aanan fidanii dhufanii isaa dabarsina inni isumaan jiraata ufii wal gargaaran achi keessatti malee namni tokko kasi gargaaru hin jiru eegas haakimni achi keessa jira haakimni achi keessa jiru guyyaa tokko si akkama mammannuur aadam jedhaniini warra goorooti waliin hidhamnee doktora ammallee kanaadaa jira in namni haakimni achi keessa jiru isaa kawanna jedhu dhooysee achitti nu hakkama in kiisii kaa'atee galeeni dhooysee nama baasee waraqaa gartee almichi achiin bahe yoo inni galee waraqaa san ofirraa darbanii akkasitti nama hakkaman malee eenyu si hakkama achi keessa oolite kamaar ittiin jiran kana kamaar nama uummata keenyatti dalagamaa jiru kana har'a wayita gartee addunyaan uf beeytee addunyaan waa barattee namni marti waa argee waa baratee waa dhagahe kanaayyuu namarraa dalagaa jiran kaleessa homaayyuu hin jiran namni usin dhagahu miidiyaa dhiisi yoo atu akkana bira dhaabattee namni waliin beeku har'a osoo waliin agarree miidiyaa wal beeka har'a osoo waliin argin odoon miidiyaa wal dhagahe waan isaan gaafa san namarratti dalagan hedduu nama gaddisiisa buleessa kiyya waa guddisee nama gaddisiisu waan himatti malullee miti. Namni kun hunduu hidhamee gidiraan hanga kana raawwatamu yeroo sanatti dhuguma miidiyaanis egaa Oromoonis sadarkaa kanarraa waan hin geenyeef wanti ibsamu hin jiru isame egaa waan ammaa kana itti deebina. Egaa sana booda akkamiin sinii kani edda sinii kani booda biyya keessa turtan immoo hin baatan immoo mee akkam ture? Akka itti hiikamne nu nama 41 du'an murteessan. Du'anitti murteessanii sanirraa gaafa kaani ummanni baalee bahee bakka jiru mara yoo bahaniitiin hin jedhan maal jedhan jaran yoo ummata keennan fixinaa nama rakkoo qabu yoo qabaate fixaa jedhan. Maaliif jennaan ilmaan teenna yatiima taate beerri teenna yatiima taate nama kana fayyaalessa qabdanii hidhaa jirtan maaliif hiitan jedhanii gaafatanii jennaan gaafa kaan ummata walitti qaban gaafa ummata walitti qaban kana gaafatanam mee nama badii qabu isin martinuu baasaa hima isintu hidhee baasaa jedheen biyyi waan hiitaniif isin himaa malee hin beeynu namni keenna fayyaa qaba nagaa qaba nama ajjeefne nama hiine maali jedhan gaafa kaanii eegasii amma waa sadii isin gaafadhaa jedhen namichi ka dhufe waa sadii isin gaafadha nama waa sadi dalagu nu ammoo hin dhiifnu nama waan sadiin dalagin naxaa qabaa hin baafna nutti himaa jedhe namni keenna kawaa tokko balleessee hin jiru gadhiifnaa jedhani gadhiisaa jennaan achirratti waan jedhe namichi wayii lafaa ol ka'ee gadi dhiifamuun qabu ummanni kunii jedhe ganda kenna eega isaan hidhaman rafnee jedhe eega isaan hidhatti guuraman manaddachaanee jedhe kunoo mangisiin lafaa ka'ee naman hidhu akkana jedhanii maal jettanii jedhe nama inni jedhu san nullee isin waliin hiina waan inni balleesse nutti haa himuu jedhe waan inni balleesse nutti haa himu waa sadi natti himi jedheen namichi sadi nama himtu kanarraa injira ammallee namichi biyya maqaallee yoo dhayeetten dhayan dha'u ammoo haa taa'u baay'ee godhaami jennaanin maqaa himi jennaanin bada waan isaan balleessan sitti himaanitti himi yoo isaan nama ajjeesanii abboo jedhee gaafate in ajjee
ganda keessanirraa qawwee hiikkachiisee namni kun hin hiikkachiifne mana isinirratti gubee namni kun hin gubsiifne waan tanaa dhalaa nuun beeynu jeen yoo achiin gara kaan maqaa oromummaatiin hidhaman malee waan tanaa dhalaa nuun beeynuu jeen namichuma gaafatu jedhaanii bare kunoo akkana jedhanii nu nama kanan qabnen hiinu isintu wal hiisisee kana isinuma shuumate malee nun shuumne iyyuu jedheen umman namni inni gaafa san amba keessaa bayee nurratti hiikamuu jedheen dubbate an osoo namni tokko hin bayin ammoo namni hidhaa bayee ana quduraan kan rabbiiti sababa inni san jedhe galgaluma dhufanii ana futulukna keessaa gadi godhanii gaafa an bayee bultii 12 muhagaman turu namicha seera malee baaftanii karaa miti murtii isaa kanaa miti akkamitti baasan jedhanii kaa'anii an soolaa gaafa san baqadhee nammallee as jira kun asillee fidee ajjira waan takka osoo hin fudhatin achi bahee as dhufe akkasi biyyaa bahee akkasitti illee rabbi na baase gaafa san ammoo an abbahe malee obboleeyyan kiyya ka gaafa san na bira hafan ka gaafa san ajjeesan sultaan xirsee warqii jennaani aqallee magaalaa roobe keessa jira tumanii diinshoo geessanii tumanii ganama akkana kotteessan fuudhanii balbala kaanii biraa deeman fuunee akkasitti galtee mana fincaanii geessine fuunee achi as deebifne galgala manatti galchine dirra nama gara galcha ilma dhiiraa namni akkas hin godhu waan akkasitti nurra ture eegasi akkasitti hin baheen jedha. Mee keessattuu afaan Amaaraatiin wal qabatee mudannoo mana hidhaa keessatti qabdanii jira. An afaan Amaaraa takkaa balbala san dhaqee nagarree gaafa dubbadhe san wasan juudhee na dubbise. Eegasii namni bakka dhaqeetti gartee akka galuu barbaadaami. Dubbadhuu naan jedhe takkaa bilaakboordi maali wanni gurraachi irra baratan sun takkaa dhaqee nagarreen. Maali ani kitaaba baradhee barnoota san qaba. Barnoota san waan qabuuf ammoo waan hedduu barachuu danda'e. Waa hedduullee beekaa waa hedduullee baradha. Alhamdulillah. Waan akkasiisan karaa afaan Amaaraatitti yoo waa nu gaafataniitiin jedhan hagam baratte jedhanii nu gaafatan akkanuma. Hin barannee jedhan. Maa dhoositanii maa nuun jedhan nuuf yoo maan baranne. Waan hin baratin waa himuu dandeenna. Nu waan akkasiisaniif waan afaan Amaaraa keessa malu kullee hin danda'u hin beekullee. Hayyee egaa sana booda gara biyya Keeniyaatti baqattan natti fakkaata. Mee achi keessattoo jiruun baqaa biyya ofiirraa rakkoon keessa dabartan hedduu ulfaataadha mana hidhaattis. Egaa du'a jalaa baatanii duuti isinitti murtaa'ee du'arraa baatanii gara biyya baqaatti dabaatanii haalli jiru achoo. Karaa sanii yoo ani mooyyalee gadi seenu Haji Hasan jedhanii galgala san ajjeesan. Ganamaa nu achii kaanee egasii Naayiroobiitti gadi buune yoo Naayiroobiitti gadi buuneetiin hin jennu akka ajaa'ibaatitti na fidan na qarqaaranii qarqaarsa guddaan dhufe egaa nagarteetiin haala sanirratti rabbi isaa qarqaaru warra na qarqaare mara hedduu waan Oromoo ati dubbattu kurkursa maratu gartee si hollata maaliif jazaa isaanii rabbi kafaluu malee namni kafaluu hin danda'u gaafa Naayiroobii gadi bu'u nama tokko hin beeku afaan tokkollee hin beeku namaanillee wal hin beeynu namni itti dhufne gurraacha afaan gurraacha tokkollee afaan hin beeku gaafa kaane eegasii warra Hasan Arsii dhagahuun ooltanii warri suni gartee dhalooma walitti qabnaa nama keenna Oromoo achitti haara baafatti haga ani jiru garteetiin reefi ambaa alambulu jedha reefi Oromoo awwaalan waliin oolu jedha nu achuma dhayi gaafa achi dhayineetiin hin jenne eegasii gadi ba'uu hin dandeenyu yoo gadi baane poolisiin nama qaba poolisiin keenya yoo si qabde shilingii 10 yoo ati qabaatte yoo sirna argatte sima dhiifti malee sin qabdu namni shilingii 10 immoo harkaan qabne gadi ba'uu hin danda'u nu shilingii 10 dhiisi takkallee hin qabu nama wahii alaa hin qabnu namni nu gargaaru hin jiru osuma akkas taanu rabbi rahmata isaanii haa godhu abbaa diggaa Abdullahi Haji Abdullahi Ganamooti Abdurrashiid Ganamoo jedhaniini eegasii achitti walitti dhufnee Haji Qaasim Huseen fa'a jedhanii abbaa xiqqoo fa'a jedhanii Sheekh Ma'ruufi Ibrahim Burqaati eenyu jedhee sitti mari'am warroonni kun marti as jira gaafa kaaniin arganii na waamanii gaafa kana aboo gaafni annamaan walitti bahi baga dhuftee naan jedhanii kootii natti kennaniit kophee natti kennaniit eegasii kobbortaa natti kennaniit kootii natti kennanii amaamaa natti kennanii Haji Qaasim Huseen kophee naa kennee kaalsii naltee kaalsii ganama naa erge Muhammad Huseen Haji Abdullahi itti naa eegan rabbi jazaa isaanii haa deebi'u hin dagadhu kopheen isaa naa kenne namoonni hin taatu. Kophee isaa naa kenne namoonni hin taatu an kophee akkasuma fuudhee galeeni eegasitti hin ta'iin nuu kenne naan jedhanii hin kennuu jedheen kopheen waan isii godhe haga ammaatti ittiin dagadhe waan isii godhe hin beeku osuma borsaa kaayadhu
akka namaatitti osoo si ilaalu akkasitti eegas yoonna jedhe guyyaa sanirraa osoo rakkatiin ani haga Naayiroobii keessa jiru yoo ganamallee deemu shilingii 50 naa kennani yoo galgalallee deemu shilingii 50 naa kennani yoo ani magaalaa san dhaqu achitti illee isa dhufe yoo jedhan maaliif wayituma san na nyaachisanii na obaasanii akka gaarii qanane takka irra kan alhamdulillah maaliif Abdul Gaffaar Tureeti Shee Ma'ruufi gana nama tokko lamaami eenyu jedhee sittiin fayyisoo badhaasoo jennaani fayyisoo jennaan nama arganne ka warri nu argadhe kun kulliin isaa warra nu qarqaare malee warra garteetiin gandi nu dhaabe osoo an akkana jiru rakkadhe galmee kiyya gartee ka silaa biyya alaa nama baasu ka ammoo Red Cross qabu nurraa fuutee jarattiin keenya beesee nyaattee keezii keenya gurguratte an beesee qabaadhee waan sawwee godha ingalaa jedhe am beesee na guuranii galiinaan jedhan eessa galuufi amma Su'uudii deema jedheeti achirraan galee silaa biyya taa'uu hin danda'u asiree jiruun hin dandeessinne jennaan namni illee nu biraa yaa'u jeen mari'am kenna ammoo gurguratan galme asirratti amma ingala jedhee warratti dhaye telefoon mattaawaqaan duraanii sun deemsisaa jedhee ni gaafadhe yoo an gaafadheetiin hin jedhu een deemsisaa naan jedhan dhufuu heda akkana jennaaniin maal beeytaa aayichoon hin jirtu hin dhabnee naan jedhan maal taate hima dhabnee beeyta warra kiyya ka amma jiru kanaa bar maal tayan hin beeku hin dhabne maal taate bishaan bu'itti hi'o bishaan jiru warra mara gaafannee dhabdani warra mara bakka mara gaafannee dhabne obboleessa isiittu mooyyalee jira mooyyalitti dawwale Shee Yusuf jennaani Shee Yusuf kanaan waliin dhaqnee dawwallee yoo dawwallu Abubakar jedhaniin obboleessi isii na bira jirtii nuun jedhe maal asii gooti na bira jirti dhuftee as jirti beeyta akkana jedhe achirratti eegasi amma wayita ol deebinu Shee Ma'ruufi Shee Yusuf Adam kana wayituma san ganda keessa ka'anii galgaluma kana kuma 30 mal wali guuranii wayituma san erganii mooyyalee warra kiyya fuudhanii fidan mucaa takkaan waliin wayita warra fidan mana kiraa fuudhanii meeshaa algaa mara fidanii mana naa kaayanii birdilibsii naa bitanii birdilibsii gaafa san naa bitanii illee ammallee fidee ayyira hin ganne kagatuu miti eegasii fidee asiira ka waan maragate isan ganne maaliifi ka garteetiin warri kiyya naan qarqaare ka gosti kiyya naan qarqaarte ka gaafa sanitti ka seenaati jechuuf akkasi qabee fuudhee fide guyyaa sanirraa osoo akkasitti isaan na qarqaaran Abdul Gaffaar Turee kiraa manaa isa baasa akkasiin maatii kiyyaa walitti makamee eega warra argadhe hoo eega ka deemuuf ka'e sababa saniin dhiise warri illee eega dhufu taate yoo inni itti deebi'inaan jedhanii amma yoo inni jala deeminaan jedhanii yoo inni dhaqe yoo inni dhaqinaan yoo inni warra itti naa dabalte jaartiin hin deettee ijoollee lama hin argadhe yoo ijoollee lama argadheetiin jedhe amma ofiifuu abbaa gandaatu ta'e miti Naayiroobii waggaa 13 ture waggaa 13 ture kaakuma awwalitti kaakuma waggaa 3 ture Naayiroobii waggaa 10 ture. Achittoo Oromoon hedduutu baqatee bahaa ture ka keessan malee kan Oromoon irra gahaa ture maal fakkaata rakkoo achitti argitan? Rakkoo guddoo jira rakkoon guddoon jirtu rakkoo siyaasaati eeganaan uummanni keenya baay'ee wal qarqaara hidhamee hidhaan bulu maaliif waan qabuu wal gargaara namni ala jiru kun nama ofii qarqaara siyaasuma taa'e inni warruma isaatii waa erga siya yoo isin achi geettu ta warra saniitii miti beeseen ta nama maraati ta nama hundaati walii qoodee wal nyaachisee wal obaasee kiraa walirraa kafalee yoo dhukkubsate waliin gargaare yoo rakkate rakkoo waliin baasa hedduu wal bu'uurri isaa maali? Bu'uurri isaa Oromummaa kaayoo waan bayeef beeka namni kun martinu waan bayeef beeka akkasii wal qarqaaraa turanii haala akkasii san qaban hedduu namni keenya baay'ee jira koominitii ijaaratanii UN tana jala deemanii warri kun waan nun godhin hin qabu achi keessatti nama nutti bitanii kama gartee waliin jirru kana waan asii namni itti oolu dhaqee hima. Biyyarraa baasanii geessan. Waan kana hojjetan basaastota geessu. Tasfaayuun xamaxaa waliin turre. Nu bira ture. Waa hagam waliin dalagaa turre. Waa hagam nu barsiisaa ture. Nama akkam. Nu biraa qabanii dabarsan. Wayi nama tokko lama nama ammoo deebi'eetiin namni akkana beeku nama kana beekan malee nama kaan eenyu isaa beeka. Dhabame qofa jira. Kun biyya waan ituma jirtanii dhabame inni amma. Tasfaayuun camadaa. Sinuma biraa ituma jirtaniiti achii qabanii kennanii achii qabatee kennitee himaa keenya qabee kenne keenya qabee kennee gaafa isa qabanillee wayituma san galgala san dhageennaan illee egasii warri wayituma san fuudhee hin baafnallee jedhanii yaalanii hedduu yaalanii dadhabanii warri warraa walii galtee qaba wayituma san qabanii dabarsan nama lama ijoolleen
tokko dhiyoo tanallee hin baafna maali jedhanii ka dubbatan hin baane illee natti fakkaataa gammaatu achuma keessa jira. Isaa daran gurbaan sun kan tasfaa hin xamaduu tuutan. Injinar Tasfaa'uun Camadaa nama akkamiiti? Nama akkam tasfaa hin xamadaa yoo gartee seenaa isaa barreeffamaan dubbatame malee waan haasaa waan dubbatan miti. Nama barataa, nama kasoo, nama nagayaa, nama kaayoo, nama hin jibbine, nama addaan hin baafne. Nama akkam ilma daa'ima lafaa dhufaa jiru bara. Ilma daa'ima lafaa dhufaa jiru. Duuti nama hin beeyneen toltii jedhan. Namni hin beeyne namni du'e yoo jedhan nama hin beeyne saniin hin toltii duuti waan akkasiitu jira. Kana maraafuu wanni godhan hin jirtu ka. Haalli biyya kanaa sinamma egaa yeroo dheeraa qabsoo keessa turtanii bu'aa bayii hedduu keessa dabartanii duuti isinitti murtaa'ee du'a jalaa baatanii warra simbiraa immoo wareegames seenaa keessatti biyya keessattis haa ta'u alattis waan si mudate hundumaa nu himtanii jirtan. Gaggaas geessan yoo haalli jiru umrii wajjiniin maaltu si mudate maal fakkaata? Galata rabbiiti rakkoo san keessaa baay'inii as dhufuun waan tokko. Ammoo ala duubni manaa jedhanii bara. Ala duubaan maaltu biyyaan ala jedhanii qaraa maqaa itti baasanii ala duubaan maaltu jira? Bineensa jiraa jedha. Alli aluma malee manaa miti. Maaliif waan sitti mul'atu yoo ati ilaaltu waa hedduu keessa jira. Lafa hin beeynetti dhuftaa, nama hin beeynetti dhuftaa, afaan hin beeynetti dhuftaa, seera hin beeynetti dhuftaa. Waan ati hin beeyne sitti qabatan. Waan kana mara keessaayyuu umriin keenya nuun hayyamu. Barnoonni keenya duraan hin jiru. Gabrummaa irra turre namni gabroome. Wanni wayyoo nu qabnuun har'a ofii gabroomnee ilmaan teenya gabroomaan jirtu waa baratti. San callaan agarra. Waan biraa hoo hedduu sitti dhagayama. Nyaatanii dhuguun ammoo nama hin gabbisu. Garteetiin namni sammuu yoo gabbate malee ka garaa homaa hin godhu. Wanni asitti namatti kennan gara. Wanni garaa homaa si hin gootu yoo garaa si balleessite malee. Yoo dhukkuba sitti taate malee homaa si hin gootu. Biyya ambaa ambuma. Homaa agarteetiin wanni biyya tanatti amma nu agarre dhugaa yoo si himi nagayaan baanee nagayaan kaanee hin galla mirga dimokiraasiitii lafti nu qofaa miti isaanii addunyaa maraa fi biyya gartee dimokiraasiin keessa jiru rakkinnan qabu waan akkasitti jira haalli ammoo bareeda waan nama gartee wanda jedhu hin qabu galata rabbii ka rabbi san keessaa iyyuu nu baaseetiin jedhu obboleeyyan keenya kaaga ammaa hidhaa jiranu kaaga ammaa deebi'ee dabranu hin jiraniini namni ammoo jiruu tuffate yoo du'e sanuu dhabaa jedhanii nu wanni tana tuffannu hin jiru amma akka gaarii jirraa jira. Haalli amma isin itti ifaajjaa turtan sun qabsoon Oromoo hamma har'aarra dhaabbattanii ifaajjee keessan sana wajjin wal bira qabdanii olaaltanii akkamitti ibsama? Akka gaarii nama gammachiisa. Akka gaariitti illee mul'ata. Fireen inni daraaree illee mul'ata. Akka inni gahee illee ammoo namatti mul'ata. Waa hedduutu kana maangaliin as keessa jira. Kana galuu dide kana nama maraa ta'uu dide hin beeku. Ka guyyaan maqaa walitti jijjiiran kan. Ka eegasii har'a isheen deemaa jetti boru gurraa jetti iftaan adii jetti iftaan kan martuu hin jiru jetti gaafa kaan nama hiina jedha gaafa kaan nama dhiigna jedha wanni isaan nurratti hin dalagin hin jiru kana kulli maaliif umrii ofii dheereffachuuf tooftaa nutti jijjiiranii waan kana godhan haa isaan godhan malee Oromoon bakka san hin jirtu ilmaan Oromoo bakka san hin jirtu dhiini Oromoo illee lafti hin dhuydu bar lafti dhuguu diddee isatu akkana godhata malee osoo ka lafti dhuydu taate namni hin dubbatu isan lafaa tirtira. Qeerroon har'a qabsoo isin itti dadhabdan sana dhaaluutti arguu keessanitti miirri isin akkamiin ibsitu? Maal godhe maal jedhee ibsa natti naan galu natti illee lakki namni na cinqa wanni kun natti ulfaatallee waan jedhee himuu qabu maal jedha rabbi ammoo isaan haa gargaaruu qofa jedha qullaa isaanii harka qullaa meeshaa jala itti dhaabatan dirraa qullaa kan namatti fiigan ka kophee miilaan qabne nu bar sibiilaan lolaa turre. Nama ofirratti ajjeefnee ofillee yoo duune duuna bar isaan ka ofii du'uufitti deeman ilma akkanaa maaltu argata kaayoo akkana ammoo maal jettee ibsitaa yoota akka itti ibsanuu nama dhibaa bar maaliif waan akkana ammoo kana arguun haqamsi gammachiisa dhugatti nama gammachiisa walla dhugatti maaliif namni waan beeyne illee barata namni har'allee galiiniif ammoo ima jirti bar namni har'allee isaan dura dhaabachuu barbaadu namni har'allee dhiiga isaanii kan osoo argu irraan tarkaanfachuu barbaadu. Namni har'allee dhiiga isaanii kanarratti abbaa itti ta'uu barbaadullee bar hin dhabamu. Ka yaadullee hin jiraa bar. Iyyaadiin jedhin sun hin taatu namni bakka san dur hin jiru. Maal inni wanni naa galuu dhabee qammaatitti biyya keessatti yoo waa gaafatan warri kuni abbaa fedhan ajjeesanii waan fedhan dalaganii biyya teenya gurguranii waan fedhan dalaganiitiin kiraa sabsaabdotaa jira. Kiraa sabsaabdoonni abbaa mataan qabu maqaan qabu abbaan qabu biyyan qabu. Isinillee akkasuma wallaaltanii
nu wanni kun maaliif ifa nu galuudha baha ammaatitti kira sabsaabdoo kan jedhan kun maqaan qabu ebalu yoo jedhanu abbaa xaayyeen beekaanu osuma taa'e akkam walla samooraan beekaanu kira sabsaabdoonni kan niinu maami maaltu jechuu dhooggee kan wanni isaan kana jechuu dhoogganiif maa inni isitti dabarsuuf kama ofii ergatan warruma kalee gabroonfatanii nuun dhiitaa turan san isatti mulqachuuf akka jedhanii barkiira sabsaabdoo ta'anii warri har'a gartee hiine isaan jedhan kun dheengadda nama ummata keenya ficcisiisaa bayan ufumaa fixaa bayanii Itoophiyaa irraa nama 93 hiine Somaaliyaa irraa nama 5 hiine jedhan kulliin ta'idhanii yoona Oromoo nama biraatii miti nama isaan ergataa turanii bar irraa hajaa baanaan eegasii qolaa itti gadi diranii tanaatti fudhadhu deemi jedhanii yaada akkasiitu jira wanni kanarra nama gammachiisu hin jiru gammachuu guddoo nu dhagayama nu qofaa miti warri ammoo deebi'eetiin intarneetii uf hin baratin ufillee baruun jedhanii akka yaada kiyyaatitti akka uf baruun barbaada. Hayyee egaa Sheek Abdul Qaadir Haji Muhammad Hussein hangama kiyyaan gaaffii kiyya xumureera yaada bal'aa nuu qooddanii dhumarratti egaa qabsoo Oromoo amma gara xumuraatti dhiyaate kana ummanni Oromoo bifa kamiin galmaan gahuu qaba ka jettan dhaamsa qeerroof isaa ta'u ummata keenya biyya alaaf biyya keessaa ta'u gama tokkummaatiin gama wal dhaga'uutiin qabsoo baroota dheeraatiif isin dabalatee ummanni keenya itti waggoota 50 oliif itti wareegamaa jiru kan ammoo xumuratti gochuudhaaf dhaamsi kanarratti akka waliigalaatti qabdan maali? Dura ofiin jalqabaa maaliifi waan namni dalagu laalee namni namarraa waa barachuu qaba. Seenaa kalee dabre san laalee namni seenaa san yaadachuu qaba. Dhiiga ilmaan teennaa karra jigaa jiru kana laalee namni waan san irra tarkaanfachuu dhabuu qaba. Maaliifi wanda kana kulli ilmaan Oromoo wanni har'a ol kaaseetiin maqaa isaanii dhageessiseetiin jedhe eenyuun ilmaan har'a lafaa dhufti. Warri har'a miidiyaa kana mul'ise eenyuun Dooktor Hagamtu jira, Profeesar Hagamtu jira. Ka biyya tanatti galee waggaa 30-40 katu hin jiru. Eessa jira urga duraaniiti. Dhaloota ammaatii mika kana lafaa baase. Isa dura warra dhaabatu kun osoo dhaabachuu baate isaaniif wayyaaya. Kaayoo isaaniitiif illee akkas isaanii wayya. Cal'isaniituma waan ofii yoo dalagatan isaanii wayyaa isaanii jedhan. Wanni ani isaanii dhaamu kan. Wanni ammoo deebi'an dargaggoo teennaa dhaamu. Isintu narra beeka, isintu narra waa barate, isintu jitti jira. Anillee dargaggoo san keessa ooluu fedhaan jedhan akka yaada kiyyaatitti. Maaliif? Gaafa Jawaaras dhufe ani karaa deemuun barbaada. Ammallee in deema yoo Rabbi jedhe ammoo. Maaliifi? In deema. Ma bilaashattuu du'aatumaan jiranii sirma irratti dhumaa jira. Baddur Oromoon sirra irra dhumti. Amaarumaaf fixaa duraan amma nama ajjeesanii du'an. Kanaafuu wanni an ummata Oromootiif illee dhaamu tokko tahuu qaban. Warra siyaasaatiin tokko tahuu qaban. Ka biyya keessa jiru tokko ta'e. Ka biyya keessa jiru wal beeke. Ka biyya keessa jiru wal gargaare. Ka as jiru kuni hoo. Garaa callaan furdatiin mataallee haa furdatuun jedha. Garaa callaan baasiin mataallee haa baasu nama. Eegasi ammoo akkanumatti nyaatanii dhuganii olii gaddeemuu miti. Waa yaadachuu qabaa namni waa haa yaadatu. Kaayoo ofii haa yaadatu. Boruuf haa yaadatu. Seenaan sin dhiisu. Asitti naftu. Nu warra gartee waan kana dalagaa jiru. Kulliin isaa galmeen isaa lafateetti. Teennallee waan nu dalayne lafateetti. Ta warra waa dalageellee lafateetti. Galmee tee barreeffadhu waan gaarii irratti waraqaa gurraacha irratti hin barreessini. Waraqaa adii irratti barreeffadhu yaan seenaa kee. Warra ala kana jiruun jedha. Ka siyaasaa keessa jiruun jedha. Ka siyaasaa keessa hin jirreen jedha. Maaliif? Ka siyaasaa keessa jirtullee siyaasaa ta'e oofadhu nama hin tuqini waan barbaadde dalaga. Yoo karaan si baasu jiraate. Sin baasu ammoo dargaggoon alatti. Sin baasu warra biyyaatiin alatti. Osoo dhiirummaa qabaanne dhiifnee biraan dhufnu maa dhiifnee biraan dhufne osoo waa huynatti qabaanne. Ka amma ammoo as seenne asitti dhiiga abbaa tokkoo irratti nama abbaa of godhuu feene. Abbaa of godhuu hin qabu. Kaayoon teetu abbaa si gooti. Wanni ati kalee dalaydee si geetti. Taa'ii hin cin jedhi. Afaan kee qabadhu taa'ii waan dandeettuun gargaari. Achitti. Abbaa itti taa'ettee olii gaddeemtee ammallee waa fashalsiisuu dhiisii. Kaleessaa homaan goone. Ta kaleetu lafa sii jirti hin barrooyte. Yoo kanama ajjeeftu taate itti gaafatamta. Yoo kanama biyyaa baaftu taate itti gaafatamta sanuu. Sanuu Rabbiin haa dhiisu jedhi. Uummataan nuun haa dhiisi jedhi sanii nu jedhi. Tana isaanii dhaamaan. Waa hedduu waliin turre, waa hedduu wal beeyne. Wal beeynaan arrabaa miti ammoo namni wal beeku waa hedduu wal beeyna dhugaa yoo dubban. Waa hedduullee keessa waliin turre, waa hedduullee waliin dalaynee beeyna. Haala akkasiisaniifuu wanni ani uummata Oromootii waliigalatti dhaamu. Waliigalatti wanni ani uummata Oromootii dhaamu tokko ta'u. Maaliif? Ebalu maa iyya.
waliin iyyu ebalumaa callisa waliin callisu hooggan ofii caqasu nama ofii tuffachuu dhabu beekaa ofii hoo irraa waa barachuu ana beekaan ana wallaalaa jechuudha namni ana beeka jedhe namni haqa isaa wallaaleen jiru duniyaa irratti wallaalaa jechuun nama ana beeka jedhe beekaan nama waa gaafata malee ana beekaan jedhu kan nama waa gaafatu ammoo beekaa namaatu waa dabalachuuf waa nama gaafata waan akkasii haa dalaganii waan uummata Oromootii dhaamu kan waan ana qabsaa'ota teennaa dhaamullee kan maal jedhe namichi dheengadda wayyaaneen galchiti koottuu bannee jedhanii waan maal jedhee galee himee namicha warra maalitti nu waamtan waan balleessinitti nu waamtanii nu waggaa hagana isaan wal lolchiisaa turre malee isaan walirratti ijaaraa turre malee yoom takkaa Oromoo wal lollenu taala jirtu wal balleessisiifne ta biyya keessa jirtu walirratti bichisiifne kaan horiin kaan silxaanaan kaan lafaan akkas goone malee akka isin amma nama mormitan kana yoom taate dubbiin akkanatti waan balleessinitti nu waamtanii eenyuun saaxilee nu saaxilee bara ideebe akka nama keessaa qabullee nutti hime biyya alaati akka biyya keessaa horiin dalaganillee nutti hime akka ramoo manni Oromoo hoo mirgi keessanii maal mormattan jedhanii namni bira dhaamannaan akka uummata Oromoo nam tokkollee hin dandeenyellee innillee ifa godhee ittiin har'a wanni waan sammara godhe san uummanni keenya du'a sodaataan jiru uummanni keenya duubatti deebi'an jiru nu wanni asii sodaannu hin jiru wanni nu asii sodaannu isinii warra kaleessa aangoo irra ture kan warra muuxannoo aangoo tana barbaadu. Gama gargaarsaatiin. Gizeen sirraa dhume homaa hin xaarini waan garteetiin azmaraan sin dhaqqabsiine hin dhaqqabdu. Aramatteen qotattee yoo aramattee jedhanii si taree waan si tareen faanan dhahin jehin maaliifi dargaggoo gargaari bira dhaabat ummata Oromoo bakka jirtu waan an sii dhaamu kan waan an ummata Oromootii dhaamu kan waan an ufiillee dhaamu kan waan an saba keenyaa dhaamullee kana biyya keessatti illee hin bitamin maaliifi ummata keenya bitanii waan har'a isaan itti jiran waan har'a isaan godhaatiin hin jiran leencii nama horii yoo ajjeesu eessa qaba kokkee qabaami wanni inni kokkee qabuuf gizee hin dafee du'aafi wanni har'a isaan ummata keenya kokkee qabanii beelaan fixaniif maa'in ummata keenya ficcisiisuu barbaadan san kulli akka bira dhaabannu jedhan san kulli ammoo deebi'eetiin waan qabuun namni martinuu bira haa dhaabatu yaadni kiyya ani ka dhaamsa hin qabu tan waan isiniin jedha. Hayyee Sheek Abdul Qaadir Haji Muhammad Hussein yaada fi muuxannoo qabdanii fi dhaamsa qabdan akkaataa kanaan dhiyaattanii nuuf qooduu keessaniif irra deebi'een maqaa daawwattoota keenyaa fi maqaa OMN hedduu galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Galatoomaa isiniin jedhan illee maqaa gartee uummata Oromootiin maqaa miidiyaa kanaatiin galatoomaa isiniin jedha isinii fi warri deebi'ee isin duubaan jirullee warri as dura hojjate keessaa ba'ellee warri amma hojjataa jirullee warri amma achi dhufullee maqaa uummata Oromootiin galatoomaa isiniin jedha yaan rabbi isin haatiisu tika rabbii keessa jiraadha gurra keennallee fageessitanii ija teennallee fageessitanii qalbii teennallee bal'iftanii bakka maratti nu dhageessiftanii addunyaan nu dhageette ka duraan nu dhagahin bakka maratti dhagayamne bakka maratti argamne bakka maratti beekamne namni marti warri kun maali jedha ka duraan hin beekne illee banee laala ka duraan hin argine illee argeetiniin jedhe itti fufaa isiniin jedha ulfaadha kabajama.